Inumaan salphadhe yaadoo ulfaattee argitaniitu jaartii Saayidoo ulfaattee Sumayyaan nan badee ani baree maayinni garaan achi abbee mucayyoo maaloodhaa joo nan badeen masalphanni warra nan badee yaadoo in ulfoofte jechuudha. Maali joo nama salphanne kunoo salphina dulluma keessaati maal jenna kaa nan badee amma dhugaan ulfoofte dhuguma ulfeesse. Qoy qaata duraa wal barammoo gidduutti makana maal ji'a guuteeraa ijoollee biraan kee hojjechuun isaanii ji'a guutee nan badee ji'a guuteeraa ammoo fi maani ji'a waan guutee natti hin fakkaatu gidduma kana natti fakkaate achuma abbee jettee bargaraan achi abbee angaraan ilaallee dhugaa rabbii dhaqeen ilaala dhugaa rabbii viidiyoo sana. Video sen nake lala malee ani bargaraan argine eewun ilaalleen dhugaa Sumayyaan eda garaa eegaartaa sumee kona nyaatu haadhokee uwwee Sumayyaa okiin jedhe yejoo bakka inuma harte bakka Sumayyaan inuma harte bar ulfaa garaa qabdii garaa tachabbee borcii fakkaatee duraanii mucayyoon baay'ee qalluudha jettee yaa rabbi kennu baase salphanne dhugaa rabbi salphanne yaadoo. Akka jetti bar Sumayyaan dhageessaniitu miti viidiyoo ishee ilaaltaniitu viidiyoo Sumayyaan jetti ulfa garaan achi abba'ee jetti ayyuu kanaan dura bira gee ulfeesse inni qaata biyya galee ani hin argine warra tureera jechuudha inni sobee achi as piraankii dhadhee baase malee yaadoo ulfeesseera amma yebboo yaadna salphaadhee nama keessaa dhugaa maal kumantuu kanan kolfina olloon qabu kun. Maal ilkeen kee aboo sabboon tun kolfinnu garabbii kun qaanyiidha yaadoo maali garaan ji'a sadii tachas bahamiti reejoo ji'a sadii ji'a afur akkanatti garaan namarraa mul'ata barmaa ijoo irraanfadhee ani qaata ulfaa'e kan nan irraanfadhee dhugaa rabbii qaata ulfaa'e baran qabu dulloome bar balaan buute ani irraanfadheen jira dhugaa rabbii wallaahi irraanfadhee jiraan ji'a afuritti ta'e ji'a sadiitti ta'e meeqatti akka garaan ba'u. Irraanfadheen jiraan garuu maali joo garaan keessan jiru mucayyoon egaa asiiruma kana coccorattee ulfoofte malee Saayidoon bira geeraare maali Sumayya maajjeefta nan badee mucaa namaa maali egaa inuma ajjeefte dhugaa rabbii inni yuutuubiis jala harkaa fuudhannaane nulfeessiteettaa gurbaatonni kaan hidhatin maali Sumayya kottu na ajjeesiin masalfiftee mucaa namaa maali kun. Salphina kun kun salphina kun jireenya biti nabadi bar fuullatti fufurdate na fakkaata mucayyoo fuullatti fufurdate isheniyyuu nabadi akkamimmoo wanni qaama kana babbaafte jirti gateetti kana garaa kana dabbaa kana babbaafte moo kanumatti mucaa waan coccoratte furdatte malee namana. Waa garaan qabdu namana Sumayya taa'ee maal taate Sumayya daban dubbatin maali Sumayya maali sumee nan badee maal jechuu keetti yoomittootu biran ga'in ulfeessaa maal Saayidoon maal qilleensa moo maal namatu bira taa'ee viidiyoo waraabaa ija keessanii nagartanii mucayyoo biraa namoota baay'ee iyyaasuuf birraafaa kana jira goddanyoota Saayidoo jira mucayyoo wooma coccoratte malee ulfa garaadhaan qabdu garuu Sumayyaan ulfa garaadhaa qabdeetti aariitti baate bar in aarte bar obsa fixatte anaa nyaatu biyyeen wayii Sumayyaati obsa fixatte bar anaa nyaatu wayii yaa Sumayyaa obsa fixatte bar nama aarsa bar jaarsi nama irratti fuudhuun nama guggubaa'u. Zayitii bulluusiteetti naquu keeti malee ammoo yeroo isaan dhufanii zayitii bulluusiteetti naqee anatu siin jedhe maal abbaa isheeti bulluusiteetti naqee haa guggubatanii maaliif otoo siin gaafatiin fuudhure haa fuudhu ittiin tokko afaan bantees jalatti afaan seeseettee kukkutu haa fuudhu maaliif si gashe jaartii lama sadii haa fuudhu maal si gashe maaliif nan galchuu haadha ijoollee lama harkatti gatee fuudhaayi aanni waansaa maaliif nan galchuu anaa. Singashuutti maali dubbatti fannifame yeroo yoo nan badee chaarjiidhaayi singashuutti afaan bantii tokko as jedhe deemtee maaf nan galchu maa iyyamsiifateera otoo iyyamsiifateen fuudhaa yoomiin fuudhiin jedheen shari'aan afur ajajee fuudhuun jedheen sanuu ijoollee musliimaati kan jala as jala deemtee afaan ishee babbantu maanni ijoollee musliimaa kun quraanni hadiisii hin barattanii si yorti bambamban ittan afaaniin isin deemtanii hadiisan barattanii deemtanii quraanan barattanii quraanni isa isin barsiisee
deemaa sheek riyaadi bira deema baraddaa sheek baalee roobee bira dhaqa sheekotii isinitti waamu bira deema baraddaa kottaa guruupii quraanaa keessa isin dhaqa zuumii guruupii quraanaa kottaa mee maashanii ijoolleen musliimaa zina deemtee nama rabsitu tokko tokko adaban qabdu dhugaa haatiif abbaan adaba malee guddiste seekkasii ish haadha raawu haadhayyuu qabdii kun abbaayyuu qabdii kan afaan bantu nama jala deemte kijibdu sobduetti sombeen kee ta'uu yooman sobeen maalin si sobee beeka maalin si sobee beekaan Sayidoon faana sobu Sumayyaan sobdi waan Sumayyaan haasoftu naasa waan Sayidoon haasoftu naasa isaaniin hin sobdan jettaniini waan anna tuffattaniiti. Isheen ijoolleen mana kanaa ta'u nama aarsitii hin sobda kijibdu shari'aan afura jaje haa fuudhu. Shari'aan yoo jaje haqqii isa eeggadhu jedha bar qixxeetti yoo laaleedha bar qixxeetti yoo laaleetu fuudha haa fuudhu inni rakkoon qabu. Ayyoomin hin fuudhin jedhe garootu Sumayyaan irra qiyyamsiifatiin fuuchuun qabuun jedhe. Shari'a eessa rabboo eessarra jira rabboo isa kamirraa argatte boo quraana isa kamirra jira rabboo kan kee qobaatti sii ba'e quraanni kan kijibinii amma furitaa fuudhu jaartiin hangafaa ayyamsifachuus hin barbaadu isa kamirra rabboo meezzilettee xaafimee barreessi afuuftu kan akkas jettee barreessi ummu falmataa moo maal jetti maqaadhaaf immoo ulmu falmataa jedha intiniise. Namoo as jala deemee afaan banee na aarsu na aarsaa malee dhugaa rabbii. Baay'ee naafti isaan guddachaa immoo naafte bar ganna deebisuuf immoo naafte bar gad deebituun gadisee deebisu. Ani ittiin hiyyeessa gargaaradhe yuutuubii banadhe ani yuutuubii kana bichaan qaba yuutuubii sadiin qaba. Foddosa nyaachuutti raa birrii. Ammaaree nyaachuutti raa birrii. Ofii koo bichaan nyaadhu. Ofii koo bichaan nyaadhu ofii kootti bichaa ittiin hin gabbadhu ofii kootiin bichaa garaa ittiin hin guuttadhu. Hiyyeessa beela hiyyeessa dheebotanii bishaan obaasaa beela baasaa viidiyoo daawwadhaa jedhee isinii waraabuun koo arrabsoo qabaa kijiba qabaa maa kijibda maanni uummanni sammuu walitti wanni ta'e kan akkam godhuun jedheen dhugaa rabbii maanni nama lama bar amma kana keessaa dhugaa warri kaan eebbifamaa jiraadhaa abbo dagaaga ammallee horaa bulaa haatiif abbaan keessanii sirriitti isin guddisan isin ibboo dhugaa rabbii warri nama narrabsine haatiif abbaan keessan sirriitti kabajaan isin qonxoxanii isin guddisanii jechuudha. Bar isheen akkas afaan bantu isheen mana akkooyyeetti guddatteedha bar. Ijoolleen mana akkootti guddatte adaban qabdu. Dhugaan isiniin jedha ijoolleen mana akkootti guddatte adaban qabdu. Adaban barsiiftu akkooyyeen ushuu gooti. Akaakayyuun ushuu godha. Isaan kana warri nama arrabsu. Malee ijoolleen mana haadhaaf abbaatti guddatte reebamaa falaxaadhaan dugda keessa dhahamaa guddatte nama narrabsitu jechuudha. Nama narrabsinaa. Ani badii tokko hin dubbaddu waan nama arrabsu waan amantii namaa qeequ waan isin mufachiisuun hojjedhuan. Leesh na arrabsitu na arrabsinaa na xiqqeessuun barbaadinaa ana rabbiin na guddisa malee isin miti uummata nagaa jira uummata nagaa na guddisa malee borroota nama lama sadii budoota miti isin budoota nama nyaattu budaadha warra akkas jettee nama arrabsitan budoota warra nama nyaatudha jechuudha isaaf immoo bakka hin qaban kaayyoon koos immoo duuba hin deebi'u jechuudha nama tokko lamaaf jedhee kaayyoon kiyya duuba hin deebi'u. Kanaaf dhiifama naa godha waa'ee Sumayyaa haasa'uu dhufeanii haasaan gidduudhaan gidduu gate beektanii dhiifama naa godha sammuu nama iiti bar nama tokkotu dhugaa rabbii sammuu nama iiti bakka ani hin beeku ana see darbatu akkasii Sumayyaan egaa ulfaa jettee balaa buusaa jirti ayyuun ulfooftee jirti garaan borciidha miti ulfaa mucayyoon duraan qalloodha amma garaan funyaan bira ga'aa guddachaa jira jette Sayidoon dhuguma kana godhaare isa kan amma Sumayyaa waan itti aarii qabduuf jette malee Sayidoon waan kana godhu natti hin fakkaatu maaliif nama kabajaa qabuudhallee nama amantii isaallee kabajuudha Sayidoonii akkasumas nama immoo miidiyaa irratti beekamtii qabu yeroo kam mucayyoo kana bira ciisee amma kan fidee fuudhee galaa jiru ijoollee hiriyoota amma qophaa viidiyoo waraabu kanaaf waraabee dhiifama naa godha galatoomaa hundi keessan yoo uummanni nagaan subscribe gochaa jirtanii like gochaa jirtanii amma illee like subscribe godhaa isiniin jira viidiyoo mana sorratti haasa'u kanatu birrii kaffalee namoota beelaa ittiin gargaara viidiyoo illee isinii waraaba gaafa inni kaffalu wallaahi viidiyoo isinii waraabe isin argisiisaa jechuudha birrii tokko nyaadhaan dhugaa namumaaf hin dadhabaa jira ani humna qabaa nyaachaan jira hojjetachaan jira warra humna hin qabne warra gabbee dalagachuu hin dandeenyeetu jira jechuudha isaaniif hin dalaga waan ta'eef subscribe godhaa viidiyoo laalaa dhiifama monaa godhaa yoon balleesse.